Naashinaal ID yeroo galmooftan dogongorri baay'een uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf maqaan keessan dogogoruu danda'a. Lakkoofsi bilbilaa ittiin baafattan san isin jalaa baduu danda'a. Isin yeroo ofii keessanii foormii guuttan dogogoruu dandeessanii akkasuma namni kompiitara irratti isin galmeessu san yeroo ragaa keessan gara kompiitaraatti galchuu dogogoruu danda'a jechuudha. Wanti gaariin immoo wantoota kana hunda isaa jechuudha onlaayinii salphaatti sirreeffachuun ni danda'ama jechuudha. Akkaataa wantoota isin jalaa dogongoran itti sirreeffattan viidiyoo kana keessatti isteep kan waliin ilaallu ta'a. Yoo chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan eegala. Maqaa naashinaal ID isin jalaa dogogore sirreeffachuudhaaf jalqaba garam deemtanii jalqaba silkii keessanirraa yookaan immoo kompiitara keessanirraa gara biroozara keessanii deemuu qabdan jechuudha. Gara Google deemuu qabdanii silkiirraa kompiitararraa immoo gara biroozara qabdanii deemtanii an kompiitara kiyyarraa gara biroozara kiyyaatiin seena jechuudha. Garuma Google seennee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha gaa'ee kanaaf kompiitara kiyyarraa akka isinitti mul'achaa jiru kanatti gara Googleetiin seenaa. Haala kanaan gara browsera kiyyaa seeneen jira. Ergaa haala kanaan silkii keessanirraas ergaa haala kanaan gara Googlee seentanii booda bakka sarchi godhan kana bakka irra barreessanii sarchi godhan kanatti dhuftan jechuudha. Gara kana yeroo dhuftan iddoo kanatti maal jettanii barreessitanii gara websaayitii Naashinaal ID san seenuudhaaf maal jettanii barreessitanii faayidaa Itoophiyaa jettanii barreessitan. Faayidaa Itoophiyaa jettanii yeroo isin barreessitan haala kanaan isiniif dhufa. Kanaaf intar jettanii gara websaayitii kanaa seentan jechuudha. Kanaaf intar jettanii yeroo irra gattuqattan haala kanaan isiniif fida gara fuula kanaatti isin fida. Fuula kanarraa yeroo irra gaddeemtan haala kanaa yeroo irra gaddeemtan Naashinaal ID kan jedhu kanatti dhuftan jechuudha. Websaayitiin isaanii kana fakkaata. Websaayitiin Naashinaal ID kana fakkaata. Itoophiyaan Digital ID kan jedhu kana jechuudha websaayitiin isaanii. Kanaaf gara websaayitii Naashinaal ID seenuudhaaf liinkii jalqabarra dhuftu tana irra gattuqachuu qabdanii jechuudha. Liinkiin tun tana fakkaatti akka isinitti mul'attu kanatti. Kanaaf liinkii kanarra gattuqanneeti gara Naashinaal ID seennaa jechuudha. Kanaaf irraan gattuqadhaa liinkii kanarraan gattuqadhaa liinkii irra yeroo gattuqadhu haala kanaan gara websaayitii Naashinaal ID itti nagalchee jira jechuudha. Websaayitiin Naashinaal ID itti sirreeffattan kana fakkaata gaa'e. Websaayitiin isaanii kana fakkaata. Akkuma isinitti mul'achaa jiru kanatti websaayitiin isaanii hedduu bareeddi. Kanaaf fuulli websaayitii kana fakkaata. Afaanota baay'eedhaan hojjeta jechuudha. Fuulli websaayitii isaanii kuni afaan isaanii kana jijjiiruu yoo barbaadan afaan keessan gara afaan barbaadanitti jijjiiruu yoo barbaadan iddoo English jedhu kanaatu jira. Fakkeenyaaf asirra gattuqattanii yeroo isin asirra gattuqattan afaanota barbaadan isiniif fida jechuudha. Amaariyaa jira, afaan Oromootu jira, afaan Somaaleetu jira, afaan Affaariitu jira, afaan Tigreetu jira, afaan Sidaamaatu jira, Ingiliffaatu jira jechuudha. Afaanota kana keessa afaanota isinitti waliin deemuu ni dandeessan jechuudha websaayitii kanarratti. Kanaafuu ammaaf Ingiliffa irratti dhiifadha. Ingiliffa irratti ergaan dhiifadhee booda gara gadii kana yeroo gaddeemtan register for faayidaa kan jedhu kanaatu jira. Register for faayidaa jechuun yoo nama haaraa register gochuu barbaadu taatan iddoo kanatti register gochuu dandeessan jechuudha. Nama haaraa galmaa yoo taatanii Naashinaal ID'dhaaf jechuudha. Akkasuma update your faayidaa kan jedhu kanaatu jira. Update your faayidaa kan jedhu kana faayidaa keessan information isin jalaa dogoggore update godhachuu yoo barbaadan iddoo kanarraa update godhachuu dandeessanii yookaan ammoo sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Itti aansee ammoo order card print kan jedhu kanaatu jira. Order card print kan jedhu kana ammoo kaardii keessan harkatti akka isiniif dhufu yoo barbaadan harkatti ajajachuu yoo barbaadan jechuudha. Order card print kan jedhu kanaan kaardii keessan yookaan ammoo Naashinaal ID keessan ajajachuu dandeessan jechuudha. Itti aansee egaa get support kan jedhu kanaatu jira. Get support kan jedhu kun ammoo yoo supportii barbaadan yoo gargaarsa barbaadan iddoo kanarra gattuqachuudhaan fakkeenyaaf lakkoofsi faanii fi fiinii yoo isin jalaa bade get support iddoo jedhu kanarra gattuqachuudhaan argachuu ni dandeessan jechuudha. Maqaa keessanitti galmeessitanii ergasii ammaas lakkoofsa bilbilaa keessanitti galchuudhaan akka lakkoofsi fiinii fi faaniidhaa gara miseejiitiin isiniif ergamuuf isin gargaara jechuudha. Inni kuni kanaaf har'aan tana nuti maal barbaannaa information nu jalaa dogoggore maqaa ta'uu danda'a akkasuma saala ta'uu danda'a akkasuma lakkoofsa bilbilaa ta'uu danda'a wantoonni kun yoo dogoggoran isa kana sirreeffachuu barbaanna jechuudha. Kanaaf wantoota akkana kana sirreeffachuudhaaf fuula kanarraa update your faayidaa kan jedhu kanarra gattuqachuu qabna jechuudha. Update your faayidaa kan jedhu kanarra gattuqachuu qabna. Akkuma isinitti mul'achaa jiru kanatti haga ammatti akka Itoophiyaatti nama miliyoona 43 oliitu Naashinaal ID'dhaaf galmaa'ee jira jechuudha. Total registrationin asirra jiru lakkoofsi kun maal agarsiisa? Nama miliyoona 43 oliitu galmaa'ee jira. Kanaaf gara information keenya sirreeffachuu deemna jechuudha. Information nu jala dogoggora sirreeffachuudhaaf update your faayidaa kan jedhu kanarra gattuqachuu qabna. Update your faayidaa kan jedhu kanarraa haala kanaan gadiin tuqadha jechuudhaani. Yeroo irra gattuqadhu gara fuula kanaatti na fida. Fuula kanarraa ammoo maal jaa log in kan jedhu kanaatu jira jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa afaan nambarii keessaniin login gochuu qabdanii jechuudha fuula kanarratti.
faan nambarii ni qabdan jeetii yaada namni hundinuu faan nambarii ni qaba namni galmaa'e tokko. Kanaafuu faan nambarii keessaniin gara national ID keessanii seenuu qabdanii jechuudha. Welcome to Fayda resident portal erga jedhee booda login jedha jechuudha. Iddoo kanatti kanaaf login gochuu qabdanii lakkoofsa dijiitii 16 san jechuudha. Abbaa dijiitii 16 san asii galchuu qabdan faan nambar kan jedhamu san jechuudha. Fayda alias number jedhama. Anamma fayda alias nambarii kiyya yookaan immoo faan nambarii kiyya iddoo kana galfadheetiin gara fuula itti aanutti deema jechuudha. Faan nambarii kiyya itti galfadheen jira jechuudha. Akka isinitti mul'atu kanatti lakkoofsi akka mul'anne yoo barbaadan iddoo kanarra gattuqattanii lakkoofsa keessan dho'isuu ni dandeessan jechuudha. Yoo lakkoofsi akka isiniif mul'atu barbaadan ammoo iddoo kanarra haala kanaa yoo gattuqattan lakkoofsi keessan haala kanaan isiniif mul'ata. Kanaaf faan nambarii kiyya itti galfadheen jira. Ergasii proceed kan jedhu kanaatu jira. Kanaaf proceed kan jedhu kanarra gattuqachuudhaan gara fuula duratti deema jechuudha. Yeroo nan proceed jedhuun gaa verifying kan jechaa jira. Verify gochuudhaaf OTP isiniif ergan jechuudha. Kana jechuun paaswordii isiniif erganii lakkoofsa bilbilaa isin ittiin baafatan sanarratti paaswordii isiniif erganii jechuudha. OTP jechuun one time password jechuudha. Paaswordii yeroo takkaaf isin itti fayyadamtan jechuudha. Erga itti fayyadamtanii booda paaswordii deebi'ee fayyaduu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu silkii keessanirratti isiniif seenti yookaan immoo siimii keessanirratti isiniif seenti jechuudha paaswordiin kuni. Kanaaf siimii keessanirra ilaaluudhaan silkii keessanirra ilaaluudhaan paaswordii kana asii galfachuu qabdanii jechuudha. Paaswordiin keessa yoo isiniif ergamuu baatee iddoo gadii kanarraa gara jalaa kanaa maal jetti resend OTP kan jedhutu jira jechuudha. Kanaaf irra deebitanii ergisisuu yoo barbaadan resend OTP kan jedhu kanarra gattuqattanii akka irra deebi'anii isiniif ergan gochuu ni dandeessan jechuudha paaswordii keessanii. Kanaafuu resend OTP kan jedhu kanarra gattuqadheetiin itti dhiisaa jechuudha nama fakkeenyaa fi haala kanaan deebi'anii sekondii 30 keessatti isiniif ergan jechuudha ammas. Kanaaf ergamee jira jechuudha akkuma isinitti mul'achaa jiru kanatti kanaaf lakkoofsa ittiin galfadha. Haala kanaan itti galfadheen jira yeroo itti galfadhee booda verify hin jaan jechuudha. Verify kan jedhurraan gattuqadha. Kanaaf verify naaf gochaa jira jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kanatti erga verify godhee booda gara fuula kanatti dabarsee jira. Gara fuula kanatti isin dabarsee jira. Fuula kanarraa daashboordii isaaniiti jechuudha. Fuula kanarraa waa jijjiiruu barbaadan information feetan jijjiiruu barbaadan iddoo kanaa jijjiirtan jechuudha. Iddoo kana fuula kanarraa akkuma isinitti mul'achaa jiru kanatti update demographic data kan jedhu kanaatu jira kan jalqabaa kana. Inni jalqabaa kun yoo fakkeenyaaf iddoo jijjiirrattan yoo biyya jijjiirrattan fakkeenyaaf yoo duraan baadiyyaatti kan baafatan taate yookaan immoo gara magaalaa biraatti yoo kan jijjiirrattan taate magaalaa biraatanitti iddoo jireenyaa keessan jijjiirrachuudhaaf isa jalqabaa kana fayyadamtanii demographic data keessan iddoo duraan itti national ID keessan baafatan sanirraa fakkeenyaaf namni tokko magaalaa Ciroo kanatti national ID isaa baafatee deebi'ee yoo gara magaalaa Finfinneetti godaanee amma jiraata magaalaa Finfinneetti jechuudha namni sanii. Kanaafuu erga jiraata magaalaa Finfinnee ta'ee waraqaa eenyummaa iddoo jiraatu san magaalaa Finfinnee irraa waraqaa eenyummaa baafachuu qaba. Waraqaa eenyummaa erga baafatee booda amma national ID isaa jijjiirrachuudhaaf information national ID isaa irra jiru jijjiirrachuudhaaf waraqaa eenyummaa haaraa san fuudhee gara kana dhufa jechuudha. Asirra gattuqateeti san booda waraqaa eenyummaa haaraa san upload gochuudhaan information isaa san jijjiirrataa jechuudha. Bakka jireenya isaa update godhataa jechuudha. Kanaaf inni kun waan kanaaf isin fayyada jechuudha. Correct demographic data kan jedhu kanaatu jira. Isa kana ammoo data keessan maqaa keessa ta'uu danda'a. Kan yeroo galmooytan dogoggortan yoo jiraate isa san sirreeffachuudhaaf jechuudha. Iddoo jijjiirrachuu miti kun kan agarsiisu. Yeroo galmooytan san yoo dogoggorri uumame jechuudha. Namni gara kompiitaraatti daataa keessan galchu san yoo dogoggora uume yookaan immoo maqaa keessan kan isin barreessaniin alatti yoo inni kan dogoggoree uumu taate kan dogoggoree waan biraa isinii barreessu taate karaa kanaan sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Karaa websaayitii kanaatiin sirreeffachuu dandeessanii. Itti aansee kan jiru kun track request status jedha. Kanaaf faayidaa ID'n keessan eessa akka jiru iddoo kana track gochuu dandeessan jechuudha. Yoo isin irra gattuqattan haala kana isiniif fida track status jedhee isiniif fida jechuudha. Kanaaf please enter your fan number isiniin jechaa jira yookaan immoo registration ID isiniin jechaa jira. Kanaaf fan nambarii keessan itti galchitanii eessa akka ga'e ilaaluu dandeessan jechuudha. Faayidaan keessan print ta'ee yookaan isiniif dhufaa jiru taate iddoo inni ga'e ilaaluudhaaf karaa kanaan iddoo inni ga'e ilaaluu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf gaa informationa maqaa keessanii sirreeffachuu barbaadan waan ta'eef jecha correct demographic data kan jedhu kanarra gattuqanneetti gara fuulduraatti deemna jechuudha. Yeroo inni gattuqannu gara fuula kanaatti nu fida. Fuula kanarraa gaa correct demographic data jedhee haala kanaan nu fida. Instructionii tokko tokko isiniif kanna jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf instructionii maal jaa fakkeenyaaf jalqaba irratti carefully check your consent form jaa formii jalqaba guuttan san formii jalqaba guuttanii maqaa keessan guuttanii lakkoofsa bilbilaa guuttanii nama gara kompiitaraatti isiniif galchuutti kannitan san formii san check godhaa isiniin jaa jechuudha jalqaba. Kanaaf formii san asirraa argattanii fuuluma kanarraa argatta waan ta'eef formii san laaluu qabdanii. Itti aansitanii update any incorrect details ensuring they align exactly with the consent form. Kanaafuu maqaan keessan kan foormii irra jiru san sirrii ta'ee, foormiin isin jalqaba guutan san sirrii ta'ee, namichi gara kompiitaraatti isiniif galchu san yoo kan dogoggoru taate
akkaataa foormii irra jiru saniin maqaa keessan sirreessitanii jechuudha isin. Maaliif foormichi gara gadii kana jira. Foormii san gara gadii kana gaddeemnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Consent form kan jedhu kanatu jira. Kanaaf consent formii kana haala kanaan bantanii ilaaluu dandeessanii. Fakkeenyaaf foormiin an jalqaba guutee kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf maqaan an foormii kana irratti jalqaba yeroo maqaa guutu maqaan an sirrittiin guutee jechuudha. Maqaan kiyya sirriidha. Fakkeenyaaf maqaa Amaariffaan sirrittiin guutee, Ingiliffaan illee sirrittiin guutee, bara dhalootaa sirrittiin guutee, akkasuma waan hundaa'u sirrittiin guutee jechuudha iddoo jireenyaatis. Garuutu namichi gara kompiitaraatti galchu san dogoggoree maqaa dogoggoree yoo kan galchu taate asirratti sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa ta'uu danda'a, maqaa ta'uu danda'a. Asirratti sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf ergasii sadaffaarratti click submit to complete the correction process. Erga sirreeffatanii booda submit kan jedhutu jira. Submit kan jedhu irra tuqachuudhaan gara national ID'tti ergitan jechuudha. Ergasii isaan laalanii isiniif sirreessanii jechuudha. Karaa biraatiin yoo lakkoofsa afaanii fi fiinii barbaadan star 9779 masalaal kan jedhu kanarra tuqachuudhaan ergitanii lakkoofsa afaanii fi fiinii keessanii argachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan erga banattanii booda fakkeenyaaf yoo demographic data keessa yoo sirreessuu barbaadan, iddoo isin sirreessuu barbaadan yoo demographic data ta'e fakkeenyaaf demographic data jechuun nationality ta'uu danda'a, date of birth keessan ta'uu danda'a, bara dhalootaa keessan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf isa edit gochuu yoo barbaadan mallattoo editii kanaatu jira. Kanaaf bakka edit jettu kanarra tuqattanii yeroo isin irra tuqattan haala kanaan right isiniif godha. Right isiniif godha jechuun edit gochuu ni dandeessanii jechuudha. Yoo haala kanaan taa'e edit gochuu hin dandeessanii. Yoo ammoo irra tuqattanii right isiniif godhe edit gochuu ni dandeessanii jechuudha. Ammaan tana asirra tuqadhee nationality kana jijjiiruu ni danda'a. Bara dhalootaa kana haala kanaan jijjiiruu ni danda'a. Irra tuqadheeti haala kanaan jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Itti aansee demographic data keessan yoo sirreessuu barbaadan fakkeenyaaf maqaa keessan jechuudha. Edit gochuu barbaadan akkasuma saala keessan edit gochuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa edit gochuu barbaadan edit kan jedhu kanarra tuqattanii mallattoo raayitii kan isiniif fidaa jechuudha. Kanaaf raayitii yeroo isiniin jedhe edit gochuu ni dandeessanii jechuudha. Edit gochuu akka isin dandeessan beekuudhaaf mallattoo raayitii jettu sana asitti isiniif fiduu qabaa jechuudha. Editii kanarra yeroo tuqattanii. Kanaaf amma fakkeenyaaf bakka maqaa kana yeroo tuqadhe haala kanaan iddoo maqaa kana naaf sirreessaa jechuudha. Maqaa Amaariffaa kana yoo sirreessuu barbaade haala kanaan sirreessuu dandeessanii. Jenderii kanarra tuqattanii haala kanaan male female kan jedhu sirreessuu dandeessanii. Lakkoofsa bilbilaa irra tuqattanii haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Yeroo isin irra tuqattan editii isiniif godha. Kanaaf edit gootanii haala kanaan sirreeffattanii erga fixxanii booda mallattoo editii kanarra tuqattanii haala kanaan raayitii kana irraa balleessanii raayitii irraa balleessan jechuun edit gochuu dandeessanii jechuudha. Adreessa kana sirreessuudhaaf jechuudha. Adreessa keessan yookaan immoo iddoo jireenyaa sirreessuudhaaf isa jalqabaa saniin sirreessita waan ta'eef amma asirratti yeroo isin irra tuqattan maal isiniin jaa not possible to update address at this time isiniin jaa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti isa sirreessuu dandeessanii jechuudha. Maaliifi isa kan isin sirreessitan foormii jalqabaa saniin sirreessitanii jechuudha. Foormii jalqabaa saniin sirreessitanii san booda waraqaa eenyummaa iddoo amma jiraatanii itti galchuudhaan haala saniin xiqqoo piroosesii barbaada waan ta'eef haala saniin sirreessitanii jechuudha. Adreessa keessan iddoo kanatti kan isin sirreessitan fakkeenyaaf naashinaalitii keessan sirreessuu dandeessanii. Maqaa keessan akkasuma saala keessan lakkoofsa bilbilaa keessan kun yoo isin duraa dogoggore lakkoofsa bilbilaa keessan sirreessuu dandeessan jechuudha. Maqaa sirreessuu dandeessanii saala keessan sirreessuu dandeessanii jechuudha. Garuu ammoo iddoo jireenyaa yoo sirreessuu barbaadan iddoo jireenyaa san kan jalqabaa sanarraa sirreessitanii jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo jireenyaa sirreessuudhaaf haala kanaan if duuba deebi'uudhaan update demographic data kan jedhu kanarraa sirreessitanii jechuudha. Iddoo jireenyaa keessan bakka jiraattan yoo sirreessuu barbaadan. Nuti amma correct gochuu barbaanna. Kanaaf correct gochuudhaaf asirraa maqaa keessan sirreessuu barbaadan akkasuma saala keessan lakkoofsa bilbilaa keessan sirreessuu barbaadan gara kanaan sirreessanii jechuudha. Imeelii yoo itti barreessuu barbaadan haala kanaan imeelii keessan itti barreeffachuu ni dandeessan baazawee. Kanaafuu erga maqaa keessan sirreeffattanii booda yookaan immoo erga lakkoofsa bilbilaa sirreeffattanii booda dhumarratti submit change kan jedhu kanaatu jira. Submit change kan jedhu kanarra tuqachuudhaan gara isaaniitti ergitanii jechuudha. Ergasii isaan isiniif sirreessanii. Kanaaf anamma waan sirreesse waan hin qabneef jecha submit change kun hojjechaa hin jiru jechuudha. Garuu wanta tokko sirreessanii waan tokko yoo sirreessitan submit change kun isiniif ifaa jechuudha. Isiniif banama. Ergasii submit change kan jedhu kanarra tuqachuudhaan information keessan sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan information national ID keessanii kan isin jalaa dogoggoree salphaadhumatti daqiiqaa xiqqoo keessatti jechuudha. Haala kanaan information keessan sirreeffachuu ni dandeessanii. Kanaaf walumaa galatti kana fakkaata akkaataan itti national ID keessan irraa information keessan sirreessitanii viidiyoon kun akka baay'ee isinitti tole abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole jechuudha viidiyoo kana like gochuudhaan na jajjabeessaa. Akkasuma channel kana subscribe gochuudhaan viidiyoon kana booda gadhiisu akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessanii isiniin jaa. Viidiyoon irraa kana fakkaata walumaa galatti. Video itti aanu kan guyyaa itti aanutti wal agarra nagaatti.